Kabajalatamaa saba kabajamaa saba amanamaa baga rabbiin umrii nu dheeressee wal nu agarsiise hundumtuu ashama isinin jecha ilma keenya yookiin obboleessa keenya xiqqaa Jawaar Muhammad baga rabbiin sillee du'arraa si hambisee lubbuu teesse dheeressee ar'a bakkana argamtee saba keenya wajjin akkasuma ammoo gaafiif deebii yookiin ammoo barsiiftee gaafiif deebii isaanii irraa dhageeffattee furmaata itti barbaaduuf bakkana argamte akkasuma ammoo baga yaada kee waan garaa kee keessa jiru kitaaba kanaan barreessitee ummata kee biraan gattee siin jecha gara gaafiitti yookiin ammoo gara yaada qabuutitti itti fufaa jechuudha. Gaafin tiyyata takkatti ummataaf sidhaamsa qaba isin warra achirraatiifillee Jawaariifillee. Artistoonni ija ummataatti ija fagoo laaltee daftee waa hubattu kennaa uummatiin artiin tasabaati masakamuun qabdu lugaama namaatiin hojiin artistoota afaanii fi aadaa seenaa fi siyaasa uummata barsiisu. Hojiin teenna tana kitaaba bituu fi gurgursiisuun hojii teenna miti. Isin hojii ummataati kun hojii uummanni jaallatu hojii uummanni hojjetu nuti artistoonni hojii mataa kennaa qabna. Isin bakka bu'oota koreeti moo yookiin ammoo tuyyuu bakka bu'aa hawaasaa kanaati moo akkamiin nuti warri artii hojiin teenna achi miti achirra teetan takka gaafin tiyyatana isin suuta achitti itti gaddeebi'aa. Jawaar kubbaa butte lammaa harkaan ga'e lammaan butte gara biyyi dha'e abii rukute kubbaa goolii teenna dha'e. Akka kanaan ifaajeen uummataa lubbuun qabsaa'ota qabsoo wareegamtee harka kennaa bahee. Kun waan uummanni beeku waan achi asii hin qabne. Uummanni kuni Jawaariin kaleetiif, Jawaariin hadhaatiif, Jawaariin boruu garagara. Gaafa achirraa kaatee ati dubbii Jawaar umrii kee kakaleetiin, humna kee kakaleetiin, sammuu kee kakaleetiin uummata kana onnachiiftee haaroo inni tokko as bahee waan haaroo waan gabbu'ee qilleensarra ol baatee dubbii qilleensarra gaffiddee ummata facee jedhu walitti qabdee fuutee qabsoota na achiin geette kubbaa taphattee balbalarraan geette osoo gooliin galchiin kennitee nu gadi deebi. Kun Jawaarii kaleeti gaafsan ka'e jettuun ka uummanni taa'e jettuun taa'a deemi jettuun deemi cufi jettuun cufa bani jettuun bana. Kun gaafsa waan si amanuuf waan si jaalatu waan lafarratti hojjetamee ijaan argee hojii ta'e duuka deemeeti. Kun dubbii kalee irraa haasofna. Akkas yeroo ta'u ifaajeen uummataa suni dhiigni qabsaa'ota akkasitti lafatti batee suni har'a jaratuu namni kuni kana godhee sana godhee wanni jedhamu hin jiru. Namni qabsoota na balleesse gaafa sanillee gaafa holomuliyaa galma holomuliyaatis jara kana masaayitanii nutti fiddanii gaafa girma waliin akkanuma nu dura teettan qabsoo uummanni Oromoo harka 90 ol fide Oromaaraan argitees harka 90 booda ay dhufe malee dhiiga ummataatiin kan bakka sana gahe akkamitti kana ta'a osoo qotee hin facaafatin akkamitti namni albee fudhatee ooluu namaa dhufa gaafa an jedhee dubbadhe gaafa holomuliyaa tana booda wanni hundinuu harka jirtin dhiiga ummataa kanaaf isintu itti gaafatamaa lakkaa jedhee dubbadhee ture gaafsa namni viidiyoo san of keessaa qabdan tokko tokko hin beektan gaafa san gaafa galma holomuliyaa amma ummanni Oromoo tokko hundeen isaa tokko rakkoon isaa tokko ummanni ammoo tuyyuu tokkummaan isaa sibiilarra jaba namni ummata Oromoo dhamaase isin hoogganoota dhaabbota dabbalee miseensa wanti dhiiga ummanni Oromoo fidatee harkaan gahe gabrumatti nu deebisee hoogganoota dhaabbota ofii keessanii dhiiga ummataati waan harka keessan gahe waliin deemtanii ummatan deemuu dadhabdanii kisaaraa ofii keessanii buuftanii ummatallee kasaarsitanii warra dhufaaf dabraa nuti gadi deemtan hojii akka kanaa kana obboleen joon nama guddaa nama jabaa gaafa inni duraa dhufe obboleen joon jennaan dhagaamu keessa socho'a gaafa 91 namni hunduu yaadattanii gaafa sana akka dubbiin isaanii suni gaafa ummanni moolatti dacha'ee gad deebi'eeti waan lama nu harkaa taate. Kanaaf takka warri ummata gabrummaa keessa naqe isini malee warri tokkummaa dhabe isini malee ummata Oromootii miti ummanni Oromoo tokkummaa qaba ummanni ammoo bilisummaa ofii dhiigaan fidee isinitti kenne ofii waliin deemtanii wal jala deemtanii dhimma ummanni isinii kennan deemuu dadhabdanii ammoo
har'a ebalu sana godhe ebalu kana kuni hojii teessanii waliigala gakkoottaa akka tokkotti yoo isin dirsa wal taatan malee bilisummaa wal ijaamu hin jiru. Ammas ammootu akka duraanii sanitti tokko tokkoon dammeeffannee ofnaan uummanni achi hin jiru. Haalli isaa ulfaataadha. Haalli isaa ulfaataadha. Maaliif? Nuti nama ol baasuuf gabbuusuuf hojiin teenna. Yookiin tokko ol buusu tokko gabbaasuu miti. Bilisummaa ofiiti, walabummaa ofiiti, birmadummaa ofiiti. Uummanni keenya kan itti qabsaa ture bilisummaadha, walabummaa, birmadummaadha. Kana gaafa inni gahee ooftanii balbala angoo geettan takkatu asutaaltanii sun achuma lafatti Itoophiyaa jettan. Gaafa duramaa Itoophiyaa jettanii eegalin gaafuma duraa eegalamu. Kun uummata Oromoo qoraan godhanii erga oliin gahan Itoophiyaa jechuun hin danda'amu. Gaafa duraa nama jabaa akkamitti dhumate. Maqaa Oromooti, maqaa Oromiyaati, maqaa bilisummaati, maqaa walabummaati. Isin duwwaa miti nuti uummata keenya onnee hidhachiifne surrii hidhachiifne wanni isin duuka hiriirsine bilisummaa ofiitiif mirga biyya ofiitiif akka biyya ofiiti gonfachiisuuf malee akka nama ol aangootti ol haaboof gabboo ofii miti. Hojiin ta'e. Gaafa uummata Oromoo takkattiin isii hin deebine. Takkattiin isii hin deebine. Bakka san irraa hin sochoone. Dhengatti dhufee balbala irra gahe Oromiyaa walabamtee argame hin argamne. Oromiyaa yoo feete uummanni yoo filatte gara Oromiyaa keessatti jiraatu yoo fedhe jiraate yoo fedhe biyya ofii argate akkuma Eertiraa suni jechuun yoo mirga ummataaf kenname sun uummanni murteeffata. Achuu hin geenne. Afaan uummata Oromoo deebi'e hin deebine. Finfinneen tanamni irratti dhumaa dhufe deebite hin deebine. Maaltu wayyoo maaltu siqe? Maali faayidaan nu argan? Sababa keessanii kun hundi isaa sababa keessanii uummanni du'u hin oolu hidhamuun hin oolu arrasitti jira. Qabsoo hundeen dheertuu keessi isii fagoo haa taatu malatti hayni irraa tuqamte garuu haga uummanni Oromoo erga cabee kaasee halkan tokko rafne guyyaatti kun ta'e deemsa bara dheeraa waggaa 60 irra wareegaa ture. Bilisummaan isaa takka ta'e harka isaa hin geenne. Ganaadha ima deemaa jirra jechuudha. Kana rakkoo teessan fiddanii akkamitti mariif dhiyaata? Mariif hin dhiyaatamu kun rakkoo teessan hiikkachuu kan danda'u isin rakkinni hoogganoota irra jira, dhaabota irra jira, waliin hin dhaabbattan. Kanaafuu uummata Oromoo bira hin jiru kun gaafiin isin bira jirti gaafii teessan san. Tun achumarratti wayitii ta'u gaafa gara gaafii kiyyaatitti yooma yaada kana qabattee gadi dhuftu ati Jawaar kalee Jawaar uf danda'a socho'aadha. Jawaar hadhaa Jawaar dhaaba kafaa'ooti akka namatti. Ati hooggana dhaaba kafaa'oo keessaa hooggana ammaaf jabaa akkanuma akkanaa miti. Hooggana kafaa'oo teemi akkanayyuu Jawaar. Ati hundi namoota